Kun waan salphaa jedhama. Kana yoo taate dhageeffadhu. Kana yoo taate jidduu yaartii tiyaan seeniti nu keessaa bahe obboleessi. Namni waloole waliin nama araarsa malee adda nama baasuu fi nama deemu ansa qofa arga. Boru shittamaam sheeka wayii bira deemna tole. Sheeka maali? Sittaa qaraani. Kamaali sheena qara? Biriitiyyaa. No dhageeffadhu biriitiyyaa. Yoo maraatee jiraatu ofii dhage ofii qaraani malee an nagaa qabaati. No. Maali nagaan qabduu bara. Nagaan qabdu osoo nagaa qabaatee mo'attiin asitti nullee maaxartee obboleessa kiyya bara ana mo'attiin tu laaptooppii kiyyaaf kaameraa kiyya fudhattee sitti himadhee jaarsa jedhee sitti himadhee bara. Hudhussaa osseentee waan itti dubbattu wallaaltee sodaattee hudhussaa gannat deebitee bara. Laaptooppii kan keetiif kaameraa kan kee. La maa anatu itti kenni siin jedhee. Anatu jala kaa'ee siin jedhee dur. Hudhussaa osseentee maa hudhussaa gad deebite. Hudhussaa maali yoo hudhussuu dhiisee waan fedhillee ta'e atumaan yoo kaameraa laaptooppii kana jala fudhattee kana sana jettu. Anatu yaani fidii itti kenni yookaan immoo karaa jala kaa'ee siin jedhee. Sun si galchaa jedhe. Akka si galchaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessanaa qilleensa mal fakkaatsin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan jiraattan isiniin jedha guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoon kun maal yoo jettan dhugaa waan baay'ee garaana nyaatee waan baay'ee xiqqoo nama rare waa'ee mahajjii kana jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif garaana nyaatee walilleen dubbisnu yaani jaalala walilleen qabnu walii aarii qabna. Urgagaa fedhameeti jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nan fedhu takka nama maal godhuuf deema kabajamtoota hordoftoota keenya. Mu'attiin tun itti taphataarti dhugaa dubbachuuf yookaan surreera ciccirti yookaan mana harsiisti yookaan maal dha baqqaasa yookaan ala bula sababa sodaa isii garuma itti jalaa ba'u dhabee bakka itti seenee karama ittiin ba'u dhabee jira waa itti guuteertu kan hin beeku isatu beeka. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya amma kaameraa kiyya bakka kana dhoofadhee koottume jedhee asii waamee yaa abboo cubbuu caaltuutiitu akkana si godhaa jira. Hajji cubbuu caaltuutiitu akkana si godhaa jira. Dhiisiitii caaltuu warra keetiinillee wal barsiisi. Miila jigillee isii araarfadhuuti. Tana ofirraa oofna yoos isiin nusirraa deemuu didde. Anatu seeraan qabsiisee mana kanaa akka isiin baatu taasisaa jedhaanii dura ni beektan jechaadha. Hajjiin dura dubartoota asiin jaartolee isaa taasiin dura fuudhe takkattiin isii jalaan dubbattu. Yoo inni gattaa jedhe gatteetti ol kaa jennaan ol kaati. Hojii hojjennaan waan hunda akkuma inni jedhe gooti jechaadha. Amma immoo kun hundi hin jiru. Akkuma argatan san jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya mee rakkinni kan kee maal obboleessa kiyya maaltu akkan si godhe jedhaanii waan inni jedhu wajjin taa'unnaan garuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. Seen. Waalaikum salaam. Maal dalagaa jiru? Maal taate? Sirkuba? Sirkuba? Qofaa ture. Akkam fayyaa qabdaa? Alhamdulillah. Quufamu waan biraati laata? Wanni biraa maali? Akkam nagaa jirtaati? Jiraannee toos genne. Jiraannee toos genne. Ammaa si godhee naannoo boboon tare. Maal gosi boonare? Kamaal taatite? La dura mana dubbista amma isteetumaani yoo as dubbise malee nan dubbista. Maal si godhe? Maal na booda irraa takka nan goone. Si ma dubbisaan jiru? Maal laa likkiin jirtu samoonii kana maali? Maal ta'e isa? Laa likkiin jirtu dhugaa dubbachuuf. Kamaan waan maal ta'e? Mu'attii maa si godhaarti jaartii maan danteeti? Maal na godhaarti? Sitti mul'atu wanni siin godhaa si godhaarti? Sitti mul'atu birri si mushi ati si ilma dhiiraa akkas isiin si gootuu miti. Si ilma dhiiraa isiin akkas si gootuu miti. Dubartii maayyuu akka si godhan kan akka hin goone beektaati. Maal na goote maal agartee? Maal mana si dhisiisuun maal? Dubartii yoo akkas godhaan jiranii mana si dhisiisti. Ma yoo jaartii yoo isii gargaaree maal rakkoo baare? Anamma laatam. Taa jenne geette kunoo. Kas keessaa dubbatu ko biraati laa ilaaha illallah. Kas keessaa dubbatu miti anamma anka jiru. La jaartii yoo gargaare yoo isiin yaani waan kana gargaarii jettee isiin dalagaa arabaa irra waltee dhuftiiti. Yeroo isiin mana galtee waan kana godhu maal rakkoo yani أنا في سوى الدباس ولا كذا بدر تيجوا لا يبان سي متي أجي يا رجع ربي سي
hajji meena laal maal ati tamam mana dhiqisiin mana akkana mana qulqulleessin jette qulqulleessi rakkoo hin qabuuti gargaaru haa jennu surree sira cicciruunoo gargaaruudha si gargaaruudha surree sira cicciruun gargaaruudha amala qabdi amala yoo jinni isii itti akkas godhattu malee miskiina jaatinti ila kunuunote keessa dubbata wadaajjiisa ila dhageeffadhu kan awwanni si waameefuu duraa kan abbuleessa kiyya si waliin rakkanne si jalallee saalfanne maana jala sarfatu wanna jala sarfatu maal wanna wali rakatu maal na nyaachisarta mo kee nyaatara mo kee dhugaara mo anatu waa si himate mo namatu isin dhufee akkana naanjee na godhaara jee si himate mo wannummaan jidduu kenna sentu maal dirqama ati waan attaa himattuu hin barbaachisu maaliree waan ati dirqama waan attaa himattuu hin barbaachisu wanuma takka iyyuu hin barbaachisu si galaame amma wanni sirraa fedhoon maan raafeeti si waliin rakkanne badaboo wata akkasirraa fedhu na dhagaa akkana si waliin rakkanne akkasuma wanni si waliin rakkanne si jala saalfanne obboleessa kiyya gara gabbaanutti mucaan keessan sanii ka jaartiin akkana gootuu nan jedhan ka akkana si gootuuf isiin dhalaalee meeqa fuutee jirtaa dhalaalee ol fuutee irra deemtu si beenna malee dhalaan si fuutee irra deemtu mu'attii bar akkana itti hidhachoo miti yoo isiin si dhooftu akkana taate akka daamaa jalaa dheessaa jirta. Kaasi haasofsiisu ka biraate barata amma fayyaan qabdu. Dhageeffadhu dhalaalee 150 fuudhe dhalaalee fuudhe guutuu irra isii na wayyaa. Wiila kunuunnuti. Waan bar nagaan qulqulluun harka qulqulluun si wajjin jiraatte. Isii waan si xamaxamtee akka ati sii malee nama biraan jaalanne. Kakaamas keessa dubbataa roka biraati dhugaa dubbachuuf hajji amma waan biraatiif miti si wanni si waameef abba mujootana yaani atama qoy anka jedhu ni kaarana jechuun na abdi abdi la dhageeffadhu naadhii si jaaladheeraa jechuun asin na shayxana kasirra jiru akkas si godha malee barsii miti anam sitti naaru amma namni biraa osoo taa'e si aaraami an dhugaa sitti naaru osoo waan feete ati jettee sitti naaru maaliif kasirra jiru akkas si godha amma waan sin jedhu obboleessa kiyya caaltu si cubbise miskiintitti naadha daamaa tantee sun taati daama jalaa fudhattee gamaa gamana isii rakkisaartu sun isitti cubbise nasiyyaa obbolummaa tadhumaa na dhageettaafi miti na dhagayinillee garuu tadhumaa sii deema yaa ati waa'ee macaaltuu maqaanatti hin kaasu sittiin kaasu tamaam ishi dhiise caaltuun jedhu lamu jaartii tantee haadha daa'imaa san isii diimtuu san isittu si cubbise isitti cubbise elelaa nageetu atakka morma martaami isitti cubbise obboleessa kiyya dhaqee miila jala jige maal gootee na cubbise nageeffadhu kaa dura maali si dura kana dura na fixachiiska isiisantu si cubbise miila jala jige badiin tiyya jedhi araarfadhu warra keetiinillee wal barsiisi warra hin qabu maaliin qabu jetteeti lafarra ooftu sanillee dhiisiiti araarfadhuuti isii walitti deebi tana sirraa baafna yoo ofirraa baasuullee sodaatte anas sirraa baasa. Akkana kun. Anas sirraa yoo ani obbolummaa kiyyaaf tante tanarratti yoo obbolummaan kiyyaaf qilaasee nu dhageeffadhu anka jedhamu. Kaan bar shakke kun amma dhageeffadhu. Karaa qajeelee. Meen dubbatiin ati waatu si keessa. Ati dubbatiin waatu na keessa jira si keessa jira. Laati ana qofa beekan jedhii ana wallaala kanarrallee waa dhageeffadhu. Anatu sirraa hiikaa anatu akkas godhaa ka jettu dura sin na fuudhee abbo la jaartii matana situ na fuudhee jedhetu anaafisi wal jaalannee wal fuudhe moo situ ni kaana jedhe sitti ma dhageeffadhu sitti ma na fixa narraa hiittee ofiin kaa hidhachuu deemtamoo maali jedhe sirraa la xiqqoo malee qaafatu caaltu anummaa dhageeffadhu wanni ishi tamaam atuu hiiki anuuni kaa hidhadhaa ishii eegatuu jette atuuni hiiki anuuni kaa hidhadhaa ishii jaartii namni kaa hidhatta abbo bar shayxana sirraa dubbataa jira hajji an akka waan kanan goon atuun beetta bar waan kan akka atin goon osu an hin goon mucayyoon maaliif mataarra si deemtiree tamaam eega akkas taate dhiisinga caaltuu na gargaar jettee isii hojii dalaydee dhufti yaa aki akkanattuu yoo adaa isii mararfataa taate yaa aki kasirra jiru akkanas godhaara hajji ana bodo waay caaltu si cubbise caaltu waay caaltu maqaa caaltu natti ni rabo caaltu bakka afoo kee azu arga ama lubbuusi baasa maan si taate ama mee maaluma si goote jireenya isii keessa caaltu wanni caaltuun si goote jireenyuma ofii kana keessa maal
yoo si gabbar uumale na dhageeffadhu kwa Kuuftee mana baate. kuufe moo si kuufe Kuuftee mana baate. la situ kuufe moo si kuufe no 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 Maal si godhan? situ kuufe moo si kuufe deema Isi kuufee osoo kuufee namni ka kuufee manaa baa mire isi kuuftee manaa baate amma kee jira. Maal balleesse? Wanni ani si balleesse maal? Anta namaa osoo isin kuuftee waan manaa baatu taateeti. Ani isi barbaach jedhan deema. Si galee. Kanaafuu waan akkana kana dhaabaa nurra. Jaartii an deegii tan akkas godhi caaltuu maal godhi caaltuu deeffadhu kan akkasii kanatti musii miti yaaqi. Warra keetii wal barsiisee akkas godhi ani waan sammuun ta'e ejeen deema malee waa ati naa jette hin deemu polisi. Jaartiin ta'e jidaara sidhiisaatti lafa akkasii gurraatti surra jiraatiin kana jettu ka surra jijjiiru amala xiqqoo rakkoo qabdi yaani aarti daftee waa aartuuf akka isaatii booda garaa isii miskiin. Kamana mana keessa gargaara marre taa'amu namni jaartii ofii gargaaru waan jiru yaaqi kan anaa miti. Abbaa fite kafa deemi. Kan mana am deemat. Moo waan bira kan qabu. kun waan salphaa kun waan salphaa la kun waan salphaa jedhama kana yoo taate dhageeffadhu kana yoo taate jidduu yaartii tiyaan seeniiti nu keessaa ba'e baliski. Namni waloole waliin nama araarsa malee adda nama baasuu fi nama deemu ansa qofa arga. boru shittamaam sheeka wayii bira deemna tole Sheeka maali? sittaa qaraani Kamaali isheen akka? biriitiyyaa no dhageeffadhu yoo maraatee jiraate ofii dhage ofii qaraati malee an naga qabaati. no maali la nagan qabdu bar nagan qabdu osoo naga qabaatee mo'attiin asitti nullee maaxartee obboleessa kiyya bar ana mo'attiin tu laaptooppii kiyyaaf kaameraa kiyya fudhattee sitti himadhee jaarsa jedhee sitti himadhee bar hudhussaa osseentee waan itti dubbattu wallaaltee sodaattee hudhussaa gannat deebitee bar. Laaptooppii kan keetiif kaameraa kan kee. La maa Anatu itti kenni siin jedhee. Anatu jala kaa'ee siin jedhee dur. hudhussaa osseentee maa hudhussaa gad deebite. Hudhussaan maali yoo hudhussuu dhiisee waan fedhellee ta'e atumaan yoo kaameraa laaptooppii kana jala fudhattee kana jettu anatu yaanii fidii itti kenni yookaan immoo karaa jala kaa'ee siin jedhee. Sun si galchaa jedhe. Akka si galchaayi. Kanan galchine akka inni himattaree. Kan yeroo gaitu nan galchine yeroo isin fuutee si rogaati na galchaa jechuudha. Jala kaa'ee jechaan maal amma mana kiyya kaa'amu maal asin kaaduu meeshaa kiyya mana kiyya kaaduu as. Mana kan kayyuu kaattee bakka kaatti ilaalige. Kun asumarraa fudhattee wannaa irraa. Alas gaafa duraa fudhatu. Gaafa jaarsaa dhageeffadhu osoo caaltuun fana jalaa fudhatteeti bara osoo caaltuun fana jalaa fudhattee sitti madde akka takkana fuutuun beekaa bara. Caaltuun harka qulqulluu jirti kaa miskiintittiin tiyya maal si goote akkasii. Oo waa hin beeku wayi waa hin beeku. Akkuma caaltu jedhaa ture maqama caaltu jedhu kana na biratti na seenan. Si jibbisiiste laa ilaaha illallah. Laa maqama caaltu jedhu kana kana dhiisnarra. Yoo dajji kenna fayyaan qabdu dhugaa. Amma akkam si goone dee. Abbo maal maraate? Barsiifti fayyaa qabda si fakkaataa sitti ati. Amma namni sirrii hin jirre nutu sirrii hin jirre jettaa bal'atachi teette. Ammoo akka ati sirrii hin jirre nutu si argaa jira. Anammaan sirrii jira situ yaani rakkoo qabu. Namni mana ofiitti nama yaamee akkamitti ijaartan ta'ii nama jedha. Akkami ijaartiin tantee siin ajajamu. Siin ajajamne? Akkamitti naan ajajamne abbo ajajamtee jennaani ka waliigalleeti mana keessa waliin biraa. Si ajajamtee jennaani mana si arsiisti. Si ajajamtee jennaan dhageeffadhu koko si ajajamtee jennaan sirra kukutti si ajajamtee jennaan mana keessa sooftii sirraa mura jettee sanfira kiyya sirraa mura jettee dhageeffadhu kasirraa mura jettee hin sooftii isiinu garaa jabaattee murtu dhageeffadhu isiinu wanni hajji asirraa bahe maali narraa bahe wanni narraa baatu maali sirraa bahe dhugaa dubbachuu wanni narraa baatu maali isiinuu kanama abboo hajji akkam jetta Abbo sirku baay'ee la akkana tachi akkam jedhee abbo abbo sirriin abboo mootii tana idanaa mana kana bulchuun akkamiin hin bulchuu laasi fuudhee jaartii mata laasi fuudhee no amma akkuma amma jirtu kanattuu idanumaa jaartii matan teetan mana kana bulchuu akkamitta hin bulchuu waan si goote yookaan haayimtuu malee dhamaatee baroof hin beektu atam abbo bar dhageeffadhu an abbo bar dhageeffadhu jaar mee yoo mana illee keessa illee na oofte yoo jidaaree na dhisiifte jaarti anni kaa godhee fuudhee akkas na godhe si yoo ka'u ijoolleen baasheen osudhiitaati saala keessa ooftu atu hin dubbanneeti asarraa akkamitti jaartii argite. Anaa fi jarri tokko miti. Sanillee yoo taate gaaddisee malee namni na dubbatu jira. Jira jedha. Isin maan sunu kabajaa dhageeffadhu mee dhageeffadhu abbo. Abdiyyee. Dhageeffadhu kamaatiin fuune kama waa takka walitti hin qabne obboleessi kiyya. Ka akkanaani
ati wonna goote ofii galchite akkana si gootu tiyya jaartii yoo fuudhee naa jette yoo isii gargaare maa rakkoo qabu namittiin sanuta yoo ilaalanillee amma mee waa baay'een dubbisa. Ishi tamam tanteetuma tamaate amma jettu tana yoo yeroo ati hidhamte san akkasiin na wannaa jedhaa jirti jedhee dhufee sitti madhee narraa qabdamu narraa qabdu dhee viidiyoo guutuu sitti madhee sirraa qaba jettee barachisiisteetuma dhattee waamteeti maal jettaa naan jedhaan addeebite ajjii waan guyyaa san dhugaa dubbachuusa. Maal jettaa osoo maal jettaa bakka ani jirretti wanni isiin hagana hunda si baraaraa seen maal akkami anjaartii tan ta'e sitti madhee viidiyoo fuutee akka nama loluu antumuuf deema mucaan kun saba kiyya antumin jedhee si faana deeman oseentee maal naan jetta viidiyoo banaa dhuftee maal sagaleen dhagaaroo siin jettee naan maal jetta abdii naan jette ganna andura gowwaadha jecha kan keetii ol deemee jaartii teetumu la mee atummaanu yaadde jecha ati asiin na himteen ka ol deemee jaartii teetumu atummaanu akkami yaadde amma waan kana sanii dhiisi obboleessa kiyya si galaan afaan oromoon beektami namarsiisin beeku namarsiisin beeku amma ammoo taanaan na dhufte afaan oromoo yaani keetiin yaani alabee haasee kalaas borookaa iftaan dirqiidhaan si qaraasisna dirqiin harka micciirree duuba si deebisnee dirqiin si qaraasisna nam anummaanuu fayyaan qabu maaliif fayyaan qabu beektaa ati duraa fayyaan qabdu akka fayyaan qabu duraas beeka ati ani ka fayyaan qabu jedhee maali nama fayyaan qabne wajjin haasa'uun fayyaa dhabuu kiyya agarsiisa osoo fayyaa qabaadhe nama fayyaan qabne wajjin haasa'u. Atamma abboo atamma kamee waan olii gada dubbii beeraa kana duraa dhiisiiti maali naan mana. Wanni si waamee fi namitti tana waasi gootee lafarra si harkisaa jirti kanaaf abboleessa kiyya halkanii guyyaa akkanatti akka bofa mataa irra ejjataniitis mataa sirra ejjataa jirti maqaan nu bade gara gabbaan hun namne gara ol deebinu hun dhabneeti obboleessa kiyya sana ofirraa hiikii caaltuu miila jala jigii ilmoo isiillee deebisii fi warra keetiinillee wal barsiisi nagaa waliin jiraadhu tanammoo ofirraa baasi yoo atu sodaatte anan sirraa baasi kanaan si waamu sii ta'a. Haadha sabboontu si ergee maka ergamtee dhufti fakkaata har'amii waa isi bitanii la waa si kennanii si bitanii. Amma ni faat sabboontu wal dubbisnaa. Waa tamam wal feenaa dura akkamitti har'a waan akkanaati akkamitti haa dhuftee abboo har'aati wama kanaati akkamitti waan akkanaati naa dhufte jaartee ati akkana godhi ofirraa eegi yaa akija waan biraa tamam waan biraallee sitti maa waan icciitii ho'i namni erge ho'itu hin jiruuti icciitii ho'i sitti maa icciitii ajaa'iba sitti maa icciitii maali waa'ee majaartii teetiiti no achuma dhaabi la icciitii no ho'i majaartii tiya waa jaartee waan akkanatti waan ajaa'ibaa waan dhagaye waan argee barbaadu yaa akii wama jaartii tiya waan biraa qabdaa natti garuu waan jaartii tiya icciitii waan jaartee waan akkanatti hin barbaadu waan akkanatti yaa ki jaartiin teetun naaf taasirti ani isii malee nama tokko fedhu isii malee ijjiite lafa nan gartu kanas maal fedhe naaf taate kalas caaltu maarree ati jette sani yoo fedhe amma miilaan Itoophiyaa galtu caaltuunlee bar jaartii matee hin beeku isii hin beeku tamam icciitii sitti maa gattaa isin jira abboo mar waan jaartiin tanteetun taate sitti maa waan akkanatti hin jaartii dhageeffadhu lakki waa wayii qabdi waa qaba ila dhageeffadhu kootu waan feetaa qaba waa qabdii kootu dhaga'ee jiraan waan barbaadde qabantu hajji kootu waan addaa wayiitii booda tanumarratti tolle hin dhuftu aboo lakki kootu kabajamtoota hordoftoota keenya argitan kun waan inni jedhu guutuu argitaniirtanii dhugaa dubbachuu mucayyoon tuni hajjii akkana goote hajjiin akkanumaan akkana miskiina ta'e akkanumaan isii jaalatee akkanumatti jaalala isiitiif tola isiin oolteef akkana faana du'aa jira surree kanarra ciccittee maalidha amala isiiti malee miskiina isii akkana gootu isii miskiina jedhee naga jira anin jedhu san isii mana harsiistee kabajamtoota hordoftoota keenya faana deemtee kana godhe eessa dhatte eessaan galte maal nyaatte maal dhugde ol ka'e gattaa'e waan feete isiin balleessite yoo ani itti madhu osseenee hudhussaa gabbaa'e waan ajaa'ibaa kabajamtoota hordoftoota keenyaan ossineerra malee wanni hajjiin keessa jiru. Inumaayyuu dura mujirmummaa fi zaalimummaa isaa sallaalee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee taaree baay'ee haqa inni hidhaa turellee baay'ee wali aara guddaa itti qaba.
Amma yoo aaratti qaba dhugaa dubbachuu haga daa'imaan caaltuun deebisinitti aara guddaa itti qaba. Ammoo aaruma san gubbaan haga waan isiin isa godhaartu kana olaalu garaana nyaata dhugaa dubbachuu osuma aarii itti aaru garaana nyaata jechuudha kabajamtoota hordoo keenya. Amminumaayyuu Abdallaa tokko barbaannee nama dura waasii ta'eessan mucayyoo matana jala daa'ima qofaaf iyyuu nuti hidhatti yoon deebisuu qabna amma. Dhugaa dubbiin mara hammaattee mucaa kana qoricha jaalalaa itti gootee akkanatti halkanii guyyaa ka isiin isamiitu inni sirrii jirti isiin jedhu waan ajaa'ibaa takku argeelee dhaga'een beeku kabajamtoota hordoo keenya. Kanaaf kun baga agartan waan inni jedhillee argitaniirtanii inni kana jedhee inni kana hin jenne wanni isinitti himuuf hin jiru kana. Warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atus nagaan nu turaa isiniin jedha.